Akkuma asitti argitan har'a rifeensa keenya jechuudha qalamiif namoonni rakkataniif rifeensi jalaa ciccitu yookiin rifeensi isaanii yeroo hunda jalaa bubuqqa'u alaaja yookiin dawaa mana keenya keessatti karaa salphaa ta'een baasii baay'ee osoo hin baasin akkasuma immoo tuyyuu qalamii keemikaala tokkollee of keessaa hin qabne namoonni hedduun qalamii diimeffachuuf qalamii kalara adda addaa barbaaduuf jecha isa qalamii keemikaala sirrii qabuu fi oksijiinii makate fayyadaman jechuudha meeshii wajjin. Haa ta'u malee rifeensi keenya yeroo tokkosnis tahee yeroo dhoofne yeroo fille akka sirritti bareedu wanni nu gochuu qabnu mee har'a assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu. Ashama harka fuuna jirra jirtu ani zed yookiin ammoo umurazaani. Akkuma sitti argaa jirtan kana amantiif kutaan osoo waliin qoodiin baga jiraattani kuni shaayii qixalii qopheeffadhee jira kunu argaa jirtani. Shaayii qixalii kana hanga barbaadan jechuudha mana keessan keessatti erga bishaaniin naqxanii qopheessitanii haala kana sirritti nu diimachuu qaba jechuudha. Shaayii qixalii baalaa ta'uu qaba kan waraqaa ta'uu hin qabu namootiin hedduun kan waraqaa akka hin taane kun argaa jirtanii miti. Kaameraa akka naa mijatuu fi kaayadhee jechuu kaameraa waraabaa ofii waan jiruu fi haala kanaan jechuu isin mul'ataa hin jiru. Rifeensa keenya wanni isin godhuu qabdanii har'anillee mana oolee jechuudha. Wanni sirrinnaa beekuu qabdan rifeensi kiyya jechuudha akka bareedu yeroo hunda namni yeroo tokko fadhu qalamii kamiin dibattaa maal dibattaa naan jedhanii uumamaallee rifeensi kiyya xiqqoo diimaa osoo tahuu haa ta'u malee isa kana jechuudha kan rifeensa kiyya sirriitti akka bareeduu fi yeroo dibadhu rifeensi kiyya akka hedduu miidhagu kanaa taasise. Shaayii qixalii erga asitti goonee jenne itti aansu namootuyyuu zayitii kana yeroo hedduu isinitti himee jira fixee ka'ee bitee jira. Ani isa guddaa bitaan jiru xiqqaadha baay'inaan guddaan kan itti argamu supermarketii Finfinneeti. Magaalota akka Adaamaa keessatti illee Shaashamannitti illee ni argama garuu irra caalaa kana jechuudha. Namni keenya guddaa waan guddaan hin barakata. Hin beekani jechuudha baay'inaan hin bitani. Isa kanallee jechuudha yoo barbaanne jenne maan kanillee itti safaruu dandeenya garuu wanti ilmaamu maal itti godha akka ifisinii tahu maaliif dhimbiibee shaayii qixalii noonaan jettan rifeensa keessatti akkanan hafnee fi hordoftootaa fi kabajamtoota kiyya kunuunaan kaarrallee qulqulleeffadhaa qoon anuma wajjin turtii gaarii taasisa argitanii laala. Yoos keessatti lollaa immoo itti gadi ba'a jechuudha. Kunoo akkuma sitti argaa jirtan kana zayitii kookinaatii biyya keenya keessatti takka lama sadii afurii jechuudha. Biyya keenya keessatti yoosuu qibaatii wannaa taati rifeensa kiyyatti achi diba bakka irra yaa'e san rifeensa kiyyatti dibe hin ho'ise jechuudha. Amma baay'ee ho'adha silaa kaameraan argisiisee bareeda hin ho'ise maaliif jennaan wal qabatee dhoqqee ta'a jechuudha. Itti aansuni zayitiin kunillee biyya keessatti oomishama malee zayitii hedduu bareedaadha. Kaliilal jabal moo maal jedhanii roozmeerii isa jettaniin sanii baala foonitti goonu isallee shaayii qixalii wajjin danfisuu hin dandeettanii. An shaayii qixalii hin danfifne faayidaan isii akka keessaan jalaa tartu waan hin barbaanne shaayii qixalii isaanii kana godhe akkuma asitti argaa jirtan kan argitanii. Shaayii qixalii isaanii kanatti erga godhee jedhee ammootuyyuu jechuudha. Qurunfudii firee lamaa keessa buusee bishaan danfaatti naqee daqiiqaa 5-10 yoo tursiiftan itti baadhamni isaa jechuudha. Isin waliin danfisuu dandeettanii achi booda ammootuyyuu hordoftoota fi kabajamtoota kiyya akkuma asitti argitan kana zayitii kana takka lama sadii afurillee itti godhuu ni dandeettanii. Anu yeroo kaanillee shaaworii dura waan fayyadamnuuf zayitiin kun jechuudha hargi isaa jira zayitiilee adda addaatu jira yoo fayyadamtan hedduu rifeensaaf bareeda. An ofii kiyya fayyadamee maatii kiyya guutuu wajjin argee zayitii soba hin taane rifeensallee hin laaffisaa ciccitallee hin dhorgaa hedduu bakka jechuun waanuma biyya keenyatti oomishamurra zayitiin sun ana hedduu natti tolte. Haala kanaan jechuudha erga itti goonee jenne akka hin ciccinne akka ammootuyyuu nu jalaa hin bubuqqaane kan godhuu qabnu itti aansuni gosoota kiyya talbaa jechuun danfifadhee rifeensi akka hin ciccinne kan goonu immoo talbaa danfifadhee qopheeffadhee jira jeelii isaa. Jeelii kana firiijii keessa kaa'ee firiijii keessaa fidee maaliif jennaaniin wanni isin sirriitti hubachuu qabdan fuulallee fayyadamuun fedha as ilaalaa. Waa maashaallah tabarakallah argitanii argaa jirtanii kuni nama cinqa nama hin cinqu isin cinqa isin fakkaachuu danda'a malee torbaan keessatti al takka yookiin ammoo guyyaa 10 keessatti al takka yoo fayyadamne waan baay'ee nama cinquu miti. Jeelii talbaallee namaayyuu hin fuudhamu. Bismillah takka lama sadii afurii
5 jechuudha. Jeelii talbaati. Isa kanallee firiijii keennee itti fayyadamuu ni dandeenya. Fuula keenyaa fi fuulallee nu qulqulleessaa akka hin shunturrellee akkasuma immoo akka fuulli keenya waliin qaban ni taasisa. Kun jeelii talbaati firiijii fide waan ta'eef meeshaatti naqoodha. Haa qorruuf kan akkaa'e ichi booda mootuyyuu wal fudhachiifnaa jechuudha dibata keenya kana. Argitanii? Fooliin isaa akkamiin namatti tola. Foolii isaa maaltu akka bareeda ta'e godhe beeytanii zayitii kaliila aljabadii san jechuudha. Kaliila aljabadiin suni foolii bareedaa qaba. Kanaaf foolii bareedaa kennee fi ammallee shaayii qaxaliiliin qurunfudii qaba. Foolii bareedaa laatiifi jechuudha. Kunummaan qofti yoo dibattan rifeensa keessaniif bareedaadha. Kunummaan qofti jechuudha. Argaartanii miti isuma kana qofallee dibachuu hin dandeettan. Itti aansuun ammoo ani har'a kan itti dabalu rifeensa yeroo hedduu jechuudha. Hinnaan akkuma beeytanii rifeensa keenyaaf faayidaa guddaa qaba. Mataa dhukkubbii bowwoofillee akkasuma immoo ani baay'ee qaba kana qofa isinitti fakkaatina. Bowwoollee rifeensallee hedduu akka dheeratuu fi ammootuyyuu akka caccabiinsi irraa hafullee buqqee keenyallee akka qulqullaa'u furfurii irraallee nu taasisa. Hinnaan gahee guddaa qaba. Haa ta'u malee jechuudha rifeensi keenya yeroo baay'ee hinnaa dibanne ni goggoga. Hin beeytan jedhee yaada waan sirri qulqulleessuuf baay'inaan goggoga. Akka hin goggoyne immoo isallee jechuudha. Takka 2 3 hin guunne 3 iyyuu. Itti aansuun akka hin goggoyne ammoo maal goona? Sidira yookiin qasila jechuudha kan fuulaafillee iskraappii waan hedduuf aynannaasii sihrii waan hedduuf dawaadha jedhan itti fayyadamna. Qasilli kun rifeensa keenya qulqulleessuufis laaffisuufillee dheeressuufillee gahee guddaa qaba. Kana qofa odoo hin tahin akka sirriitti rifeensi keenya daran nuuf dheeratuu fi nuuf laafu nu gargaara waan ta'eef isatti daballaa jechuudha. Hinnaa wajjin. Hinnaa qofallee fayyadamuu ni dandeettan. Takka 2 hin guddata waan ta'eef isatti guutaan jiru. Argaartanii miti mankaa guutaan jiru jechuudha. Sirriitti akkanaa hubattanii fi ifa isinii ta'uuf barbaada. Hojiin kun hojii kiyyaa baay'ee guddaa ta'ee fi yookiin ammoo viidiyoo kiyya yuutuubaa fi tiktooka kiyya hin gubatee ture malee na jala ittiin beekamtii fi akkasuma ammoo Oromoon hedduun ittiin dabaranidha. Garuu haalaan jireenyaa akkasuma ammoo bakki taa'eetiin uumaanuu jechuun ilmi namaa tokko waan kana hojjechuuf taa'uu qaba. Garuu amma ufiifillee yaaduun namaaf jireenya qofa odoo hin tahin waan kana amma viidiyoo isinii waraaba malee an ufii kiyyaa godhachuu barbaadeeti. Sababa jechuun xiqqoonatti ulfaataa rifeensillee na jalaa ciccituu barbaaduuf taananiin waan kana hin godhadha jedhee isiniifillee achumaan yaade argaa jirtanii waliin gennaa jechuudha. Amma asitti yoo barbaadan warri feetan jechuudha. Yoo feetan hinnaatti dabaluu dandeettan yoo feetan qasilatti dabaluu dandeettan. Anamuutuyyuu kalariif waan barbaaduuf hinnaa itti dabala xiqqoo isiniin jedha. Sidirallee dabaluun danda'a. Garuu ammoo ani amma qalamii kalariin isaa qalamii dibuu waan hin jaalanne hinnaa yeroo mara fayyadamuu waan hin dandeenyeef ji'a 2 keessatti ji'a 3 keessatti yeroo takka waan fayyadamuuf akka qalamiitti itti naa bahu hinnaa itti dabaladhe kun akkuma argaa jirtan kana waliin gaadhaa jechuudha. Hordoftoota fi kabajamtoota kiyya hundi keessanuu iyyuu ani isin jaaladha isin kabaja waa'ee fuula keenyaa rifeensa keenyaa amma fakkeenyaaf aduu keessa oola maashaallah tabaarakallaa jedhee jira mataa kiyyaan aduu keessa illee deema qilleensa keessa illee akkuma nama kamii hin aara hin yaada hin nyaadha hin dhugaa hin gammada garuu fuula kiyya wanni sirriitti jechuudha. Akka na jala biyya namaa keessa yoo xiqqaatesu biyya Arabaa keessa akkuma keessan anillee mana namaa hojjetaa ture yeroo dheeraa ture miidhama hedduu jechuu akkuma isin qabdan qaba garuu fuula kiyya alhamdulillah rabbii kiyya galanne haa ga'u miidhamne maali jennaaniin waan ta'e oriijinaala ta'e mana keenya keessatti fayyadama amma namootiin hedduun dibata faarmaasii irratti xiyyeeffatanii dibata faarmaasii keessaa kan fayyadamu yoo ta'e jiraate waan akka saniskiriinii yookiin waaqii shamsii akkasuma ammoo jechuudha fuulli akka nan goggogne yookiin ammoo akka tartiiba muraxxaba jechuudha. Muraxxibni kee maali yoo jettan baaziliinii, kakaawaa wantoota akkanaati. Kanaaf hordoftoota fi kabajamtoota kiyya garuu waan akka qasilaa, talbaa uumamumaan fayyadama mana kiyya keessatti yoo qacarraa ta'e ammoo amma fakkeenyaaf qilleensa tokkorraa biyya tokko yoo deemtan yeroo tokko fuulli isin shifiniina'ee garmalee isin
kan gugurraachatu yoo ta'e ammoo waan faarmaasii yookiin ammoo doktora ogeessa bira dhaqee gaafadhe hin fudha torbee takkaaf waan fayyadamu naan kennanii hin dhiisa jechuudha. Kun ammoo waan namni hundi beekuu qaban keessa wannuma amma dibata jechuudha oonlaayinii irraa ajajjanii dibatoota hedduutu jira jechuun ka biyya keessan keessatti hin argattanillee forjidii jechuudha feekii isinii fidanii kunoo isin kanarrallee haphisuu dandeettanii hanamootuyyuu akkanarra yaa waan hin barbaanne likkii kanaan yoo gootan irra filatamaadha jechuudha. Kunoo argaartanii miti. Zayitilee hedduullee walitti isin hojjechuu ni danda'a. Kabittan qof ani waan raaju keessa maaliif namni kenna waa bituu baastanii bituu jaalattanii baastanii biturra osoo silaa ufumaa keessanii mana keessan keessa fayyadamtanii natti tola hedduu hordoftootaa fi kabajamtoota kiyya waan biraa osoo hin tahin isinumaaf jedhan faayidafillee fayyaafillee akkasuma ammuutuyyuu qusannaa maallaqaatifillee kan mana keessa fayyadamtan isinii wayya. Amma ani fakkeenya jechuudha kana hojjadhee yoo gurgure na baasa isinii galee garuu isiniin baasu waan hagattii tanaa jechuudha waan waliin makamee waan adda addaa waliif fide waan rifeensa namaa dheeressu waan ji'a tokko ekspaayirdii akka hin taanetti qopheessuu hin danda'a. Garuu nu qopheessi jettanii yoo dhuftanii jettan ammootuyyuu hin argattan maaliif jennaan isiniin fayyadu. Amma fakkeenya fi waan akkasii dafee saffisaan rifeensa dheeressu akkasuma immoo ijoollee keessan furfuriin fixe irraa balleessu yoo barbaaddan taate hordoftoota fi kabajamtoota kiyya kana qofaa miti zayitii haga 5-6 akka ni dhiyeessina. Qarshiin isii baay'ee guddaa miti. Qarshii 2,000 jira, zayitiin 3,000 jira, akkasuma zayitiin 500 jira. Garuu isin fayyadama yoo xiqqaate waggaa 2 fayyadamuu ni dandeettani yookiin nama 2 walitti buustanii fayyadamuu ni dandeettani. Hordoftoota fi kabajamtoota kiyya kana fakkaataa waa'ee rifeensa keenya jechuudha akkamiin fayyadamna warri jettani isa kana jechuudha. Dibata kana akkuma sitti argaa jirtan kanatti ni dibattan rifeensa keessan jalqaba sirriitti buqqeetu isiiftanii dibdanii haga daariititti jechuudha. Yoo rifeensi keessan baay'ee katahu taate itti dabaltan jechuudha. Kan mi'aan kun yookiin ammuutuyyuu wanti amma walitti amma kun isiniif hin ga'u waan ta'eef itti dabaltanii achi booda ammuutuyyuu dibattanii erga jettanii sa'aatii 2 sa'aatii 4 ofirra tursiisuu dandeettanii. Namni mana madaamii jirtan ammoo galgala dibattanii ganama dhiqachuu ni dandeettan. Miidhaa osoo hin tahin faayidaa isinii kenna malee wanni inni isin miidhu hin jiru. Osoo danda'amee sa'aa 6 sa'aa 12 illee ofirra tursiifne garuu anamma mataa kiyyaaf sa'aatii 2 qofa ofirra tursiisee dhiqachuu hedha sababa ba'uuf yookiin ammoo hojii fi dhimmaaf deemu jechuudha. Hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa akka kana jira maashaallah tabaarakallaa jechuudhaan koomantiidhaan yaada babbareedaa viidiyoo babbareedaa akka isinii hojjedhu umurazaan akkuma duraasan hin badin jabaadhu naan jedha. Waan barbaadan ammoo mee koomantii jala barreessaa. Isin jaaladha isin kabaja kanallee ammotuyyuu talbaa jechuudha. Warri fuulli keessan maadiyaatii qabu maadiyaatii mileeyyoo wanni inni fayyadne jiru talbaan akka hin shuntuurree fi akka fuulli keenya qulqullaa'u akka fuulli keenya qorru warri alaarjii adda addaa qabanillee kan adda qabadhee isinii dhufa. Horaa bulaa isin jaaladha isin kabaja nagahatti.